imperialistiin erga darbee shute feudalistiin jaraa songeen nu rukute ofariif zawdii dibbii tiraa sooshaalistii butee nyaatee sirni biraa diimoo diiman kiraa abiyyootii biraa kan orma fayyadu lammiisaa baqate gaaf tokko deebi'aa abjuusaa fixate budeen abbaan dhalchee yoo abbaatti bahee yookaan gatiin qabu albaa qecha ta'ee bineessa labbarii wallaaleraa ta'ee isa beekaa diduu beekaa of fakkeeche yerootu deebisaa suuta bira geeche nama xurree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa xurii itti dibee nama xurree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa xurii itti dibee beekan sanyii abbaa abbaarraa dhalata dabeerotu dabee sanyii abbaa dagata dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu. Gagaraa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa se'a namni kan ichoo alagaa okkoluun fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Gagaraa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa se'a namni kan ichoo alagaa okkoluun fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Kalamba dirra kalesa kalamba dirra kalesa raga situte ilma ba walla la me kunonu tikae kangara bara barumatika baru biragahe badilun citorati fantonu tikae yogaltun didasirati baju yogaltun didasirati baju abada cemamte itimi ofa ubatu bakar damte yogaltun didasirati baju yogaltun didasirati baju abada cemamte. Akkam jirtan kabajamtootam daawwattoota fi jaallattoota BBS kun torbanitti guyyaa tokko keessaniif dhiyaatum qophii furguggee torbaniiti. Xiyyeeffannoon qophii keenya furguggee har'aam shira mootummaan dureessa Oromoom abbaa rakkataam abbaa hiyyeessaam arjaa Oromoom obbo Dinquu Dayyaas irratti xaxaa jiruufim daba qondaaltota mootummaatiin hojjetamaa jiru irratti fuulleffannaa. Mee osoo gara shira obbo Dinquu irratti xaxamaa jirutti hin seenin ijaarama caasaa fi hojii abbaa duulaam sirna gadaa Oromoo keessatti qoonni arjaan Oromoo Dinquu Dayyaasaa qabu maal akka ta'e haa ilaallu. Sirni gadaam sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaam kana keessatti immoo saglan murtii seeraatu jira. Saglan murtii seeraa kun naannoo Tuulamaatti saglan yaa'ii Booranaa yookaanuu saglan Booranaa jedhamuun beekamu. Isaan keessaa abbaan duulaam isa tokkodha. Gaheen abbaa duulaam hoggansa waraanaa abbaa gadaati. Kana jechuun abbaan duulaam ajajaa waraana isa walii galaati. Abbaan gadaammoo kan biyya eeguudhaan hooman waraanaam abbaa duulatiin ajajamummoo dabballee foollee fi raabaa dooridha. Sababni isaas jarri kun marsaa sirna gadaam sadaffaa afraffaa fi shanaffaa keessa waan jiraniif biyya eeguudhaaf dirqama qabu.
duulanii diina rukutuufis humnaa fi ga'umsa leenjii gahaa qabuun marsaan gadaa inni jaaffaan abbaa gadaatiin yookaan lubummaadhaan. Haaluma kanaan abbaan duulaa Oromoo muummichi abbaa gadaa yookaan abbaa bokkuu jaarsolii yookaan manguddoota akkasumas miseensota sagalan Booranaa hafan waliin ta'uun akkaataa heerri caffee gadaa shananii ajajuun waggaa 8f biyya eeguun yookaan biyya bulchuun. Yeroo ammaa obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa duulaa sirna gadaa Oromoo muummicha ta'uun muudamanii hojjechaa jiru. Mee haasawa dureessa Oromoo kun jala bultiin ayyaana irreechatiif taasisan ilaallee walitti deebina. Har'a jaroota kana gurmeessina, abbaa qabeenyaa gurmeessina. Abbaa qabeenyaa abbaa garaa oduun ta'in abbaa qabeenyaa uummata isaatii duu gizee qabsoodhaa kan duu gizee dhugaa kan duu jaroota kana yaamnee muunnee kakachiisnee bara garee abbaa qabeenyaa ta'anii akkasitti dhufan irratti hojjenna. Hin qarqaarraa duuba isaanii hojjenna. Foolleen keenya hoo warri haadha kafana diimaa uffate kun maal eega go'eette Oromiyaan bal'oo fi dureettidha. Oduu dureettu wanna nyaatullee kan dhabe foolleewwan keenya itti gaafatamtoonni foollee baay'ee jira. Isaanis akka darajaa isaaniitiin biyya isaan jiran irratti oomisha adda addaa keessa warri jiran isaan gurmeessinee foollee bichaa oduu ta'in abbaa qabeenyaa foollee uumuu qabnaadha. Kaayoo biraan qabu erga caasan abbootii gadaa abbaa duulaa jedhee na uume ani immoo abbaa duulaa kumaatamaan lakkaa'amu abbaa qabeenyaa uumuu qaba isa godhuudha. Isa godhuudha har'a takka jennee calqabu. Artistoota keenya kan dhugaadhaan saba keenya qabsaan dhugaadhaan kan dhiigni isaanii dhangala'e isaan irratti hojjennu waldeenyi amma dhaabnu kuni gurmaa'ina wal gargaarsisa ikoonomiidhaan warra wal cimsuus ta'uu qabna isa irratti hojjennu. Egaa san irratti ta'ee hundi keenyaa walii galla. Dhaabni qabnu Oromummaadha. Dhaaba gadaa jalatti dhaabuudha. Dhaaba kana abbaa duulaa jalatti dhaabuudha. Angoo abbootiin gadaa naa kennanii wanna ta'eef mirga qabdan ana jalatti dhaabbattanii qabeenya keenya abbaa qabeenyaa Oromiyaa guutuu ummata Oromoo ta'uu qaba. Ummanni Oromoo sabaaf sablammoota wal qixxee yaadee laalee akkuma inni hojjetutti nus gurmaa'inaan hojjechuu qabna. Kaayoon kiyya kana bichaadha. Amma abbaan duulaa loli daangaan kee cabame isin jechuu hin danda'u. Har'a ikoonomiidhaan cimsi naannuma keessatti ijoollee obboleessa keessan barsiisi. Kan gadi kan si jala jiru kana ikoonomiidhaan guddisiidha kaayoo kiyya kana. Isin hunduu abbaa qabeenyaa ta'uu qabdanii kanarratti qabsoon abbaan duulaa kan jedhu lollee dhiignee oduun ta'in qabeenyaan ummata keenya bulchuu qabna. Qabeenyi murteessaadha wanna ta'eefi har'a nama 40 maraqnee jirra. 40 san abbaa qabeenyatti akkamitti geeddarra wal mari'anna qabsoota keenya kan dhiigna isaanii dhangala'e isaanuma bichaadha kashoobnu abbaa garaa fi sagantaa adda addaatiin kan deemu hin barbaannu Oromummaa keenya cimsinee deemna. Kaayoon keenya kaayoo lammaan qabatee bayeessa. Kanatti aansuudhaanis walitti qabaan abbootii gadaa Oromoom abbaa gadaam Tuulamaa Duraanii Bayyanaa Sanbatoom foollee Oromoom abbaa duulaa Dinquu Dayyaas jalatti ijaaramte yoo waadaa galchan ilaalla. Tokkummaa keenya cimsuudhaan uummata keenya aadatti galchuudhaan cimsuudhaan anu jalatti hafirree waan amanutti kenname kana gurmeessuudhaan tokkoomsinee obboleessa kiyya Obbo Dinquu Dayyaasaa kan guddatan naannoo Boosat jedhamu yoo ta'e illee dhaloonni isaanii biyya Tuulama Sadeeniim naannoo Finfinneem Sandaafadhaam. Obbo Dinquun sanyii warra abbaa maakoom warra abbichuum warra hangafa gimbichuu mana abbichuutiin. Gombechuun kan kuraa galaan jiddammoo ilma hangafam Tuulamaatiin. Akaakayyuun Obbo Dinquu Dayyaas Birraa Gammadaam jedhamu. Birraa Gammadaam goota bara Xaaliyaanii naannoo Finfinneetti araddaa Tuulamaam eegaa turan keessaa isaan tokko.
Birraa gammadaa maqaa masoo abbaa maakoo jedhamuun beekamu. Maakoon immoo farda isaaniiti. Ammas akaakayyuun goota kanaa obbo Dinquun immoo abbaa duulaa waliigala gadaa Oromoo ta'uun erga muudamanii bubbuleetti jira. Obbo Dinquun caffee gadaa Oromoo waliin ta'uun yeroo ammaa caasaa abbaa duulaa bifa ammayyaa ta'een diriirsuun foollee dabballee fi raabaadorii ijaaruu irratti argamu. Haaluma ijaarsa kanaatiin obbo Dinquu Dayyaasaam jalatti abbootiin gadaa 5 kallattiiwwan bahaa, lixaam, kaabaam, kibbaa fi giddugaleessa Oromiyaatti muudamanii hojiitti bobbaafamanii jiru. Abbootiin duulaa 5 kun abbaa odaa yookaan urjii 4 jedhamu. Tokko tokkoon abbootii duulaa yookaan abbaa odaa 4 kun immoo abbootii duulaa 5 abbaa urjii 3 of jalatti kan muudan yommuu ta'u, tokko tokkoon abbootii duulaa muudama urjii 3 qaban kunis abbootii duulaa abbaa urjii 2 of jalatti muudu. Abbaan duulaa urjii 2 kunniin kuusaa foollee kan jedhaman yommuu ta'u, abbootii duulaa kallattiidhaan miseensota foollee ijaaranidha. Akka caasaa kanatti abbaan duulaa urjii 2 tokko miseensota foollee 2,000 hanga 5,000 of jalatti ijaaree hoggana jechuudha. Itti waamamni aangoo abbaa duulaa urjii yookaan odaa 2 abbaa duulaa urjii 3ti. Itti waamamni aangoo abbaa duulaa urjii 3 immoo abbaa duulaa urjii 4 yoo ta'u, itti waamamni aangoo abbaa duulaa urjii 4 immoo abbaa duulaa muummichadha. Abbaan duulaa muummichi obbo Dinquu Dayyaasaa muudama odaa 5 yookaan urjii 5 qabu jechuudha. Itti waamamni aangoo abbaa duulaa muummichaa caffee gadaa 5 yoo ta'u, itti waamamni caffee gadaa odaa 5 immoo uummata Oromoo bal'aadha. Yeroo ammaas abbaan duulaa odaa urjii 4 kan giddu galeessaa Atileet Fayyisaa Leellisaati. Atileet Fayyisaan yoo fudhanne caasan isaa akka armaan gaditti taa'a jechuudha. Odeeffannoon funaannanne kan addeessum Atileet Fayyisaa Leellisaa obbo Dinquu Dayyaas jalatti abbaa duulaa giddugala Oromiyaa kan Finfinnee fi naannawa isiiti. Innis immoo abbootii duulaa abbaa urjii 3 5 karra Finfinnee 5 irratti of jalatti muuduun ijaaree jira. Foolleen keenya barrii jaanuunu eegaa guddaa godhaa jiranii foolleen sirritti wal qindeessee wal tanaabbabeetoo akka gaariitti deemaa jiran. Uffanni kun kan ibsu uffata kan akkuma arguutu asirraa urjiiwwan kun 5 jiru. Urjiiwwan 5 kun immoo odaawwan 5 Oromoo bakka bu'anii ani odaawwan 5 sana hoogganaa jechaadha. Kana ibsaa jechaadha moo wanti jiru kuni. Haaluma kanaan abbaa duulaam karra gafarsaam aartisti caalaa bultumeem, abbaa duulaam karra qaallittiim aartisti caalaa daggafaam, abbaa duulaam karra alloom dargaggoo mokonnon, abbaa duulaa qirxii aartist ittiiqaa tafariifiim, abbaa duulaam karra qoreem aartist galaanaa gaaromsaatiif muudamni abbaa duulummaa odaa urjii 3 kenname hojiitti jiru. Tokko tokkoon abbootii duulaa karra Finfinnee 5 kunis yeroo ammaa abbootii duulaa abbaa odaa 2 of jalatti muuduudhaan foollee qindeessanii hojii gurguddaa hojjechaa jiru. Haaluma kanaan abbaa duulaa muummicha jalam abbootii duulaa 5tu jira jechuudha. Kun kana fakkaata. Ijaarama caasaa fi hojiin abbaa duulaa sirna gadaa Oromoo kan giddu galeessa Oromiyaa handhuura Finfinneetti obbo Dinquu Dayyaasatiin gadi dhaabbate kun hoggansa paartii biyya bitaa jiruu fi qondaaltota mootummaa kanaaf ashkara paartichaa ta'anii hojjetaniif hin liqinfamne. Kanas cicciranii firfirsuu barbaadu. Adeemsa kana keessatti paartiin Bilxiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamuun jalqaba warraaqsa jijjiiramaaf godhame keessatti shoora guddaa warra taphate tiim lammaa dhabamsiisanii sirna nafxanyaa kaleessaa deebisuun Oromoo irratti roorrisuuf karoorfatan. Dubbiin akkamitti ifa baate keessa beektonni maal jedhu waan jedhu irraa kaanam. Kaayyoon mootummaa Bilxiginnaa inni jalqabam caaseffama mootummaa keessaa tiim lammaa dhabamsiisuudhaan bakka balleessuudhaan. Tiim lammaa balleessuuf immoo abbaa qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas diinagdeedhaan dadhabsiisuu akka karoora jalqabaatti qabatama.
Shirri mootummaan kun dinqurratti raawwachaa ture lakkoofsan qabu maqaa gibiraatii fi maqaa adda addaatiin dureessa Oromoof dhaabbate kanam Oromoo waan gargaaruuf quuqama saba kanaaf qabu ifaan ifatti waan mul'isu qofaaf qabeenya isaa sakaaluuf mootummaan bilxiginnaa waan godhin hin qabu. Qabeenya obbo Dinquu Dayyaas laamshessuuf kallattii adda addaatiin yaalanii erga dadhabanii booda xumura irratti deemanii hojjettoota dhaabbata isaa maqaa adda addaatiin farrajanii hidhuu fi ajjeesuu jalqaban. Doorsisaa fi sakattaan jabaatte soodaree deemanii qabsaa'aa Oromoo murteessaa dhugaa jedhamu ajjeesan. Murteessaan miseensa waraana bilisummaa Oromoo yaamicha maqaa jijjiiramaatiin gara biyya isaatti galeedha. Jijjiiramaaf ce'umsa jedhamutti amaniin jireenya isaa fooyyeffachuuf soodareetti akkuma nama kamiiyyuu ramadamee osoo hojjechaa jiru badii tokko malee hidhattoota mootummaatiin ajjeefame. Obbo Dinquun kanaafis baay'ee gaddan, baay'ee aaran, mormaa caphan gochi mootummaan raawwachaa jiru kun daranuu xiiqii keessa isaan galchaa akka jiru namoonni itti dhihaatan ni dubbatu. Ajjechaa fi aggaammii kanas duuba taa'ee qindeessaa kan jiru Komishinara Komishinii Oromiyaa kan tahan Araarsaa Mardaasaati. Shirichi akkana dabni mootummaa federaalaa irraa burqama. Ajaja kan dabarsu mootummaa federaalaati. Ergama kan galmaan gahu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi Araarsaa Mardaasaati. Kun odeeffannoo madda amanamarraa nu dhaqqabeedha. Eenyummaan Komishinar Araarsaa Mardaasaa fi shira inni obbo Dinquu Dayyaasaa irratti xaxaa jiru uummanni Oromoo bal'aan beekuu qaba jennam. Mee eenyummaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa yakka malaammaltummaa ajjeechaa inni Oromoo irratti raawwachaa turee fi shirri inni dureessa Oromoo Dinquu Dayyaasaa irratti xaxaa jiru maal akka ta'e ilaalla. Hidhattoonni mootummaa murteessaa ajjeesan yeroodhaaf to'annoo jala oolfamanis isaanii miti kan ajjeese jechuun mootummaan haalee bilisaan gadi lakkisan. Akka odeeffannoon keessa beektota irraa funaannanne addeessutti obbo Dinquun qophii galma barkumee erga dhoowwamanii booda hoteela riizortii soodareetti sagantaa biraa qopheessuun foolleewwan 20,000f manni ijaaramee akka hiramu akkasumas sagantaan galateeffannaa qabsaa'ota wareegamanii akka godhamu abbootii gadaa wajjin mari'achuun qopheessanii turan. Haa ta'u malee mootummaan akkuma barame hiika addaatti kennuun sagantichi akka haqamu taasifame. Torbee lama osoo hin guutin mootummaan naannoo Oromiyaa nama Araarsaa Mardaasaa jedhamuuf aangoo kennuun muude. Obbo Araarsaa Mardaasaa nama dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqate nama wayyaanee wajjin ilmaan Oromoo hiisisaa ajjeesisaa turedha. Araarsaa Mardaasaa nama murteen du'aa isaan malu malee nama marcumni kennamuuf hin turre. Kanaaf immoo yakki inni bakka garaagaraatti yeroo hoggansarra turetti raawwate dokumantiidhaan kaa'ameetiin jira. Dokumentiin kunis gara fuulduratti gadhiifama. Fakkeenyaaf yeroo inni bulchaa aanaa sabbataa bara 2004 hanga bara 2005 turetti yakka adda addaa nama hojjetedha. Naannoo itti guddate Addis Alamitti immoo namoota Oromoo nama 2 ajjeesise. Bu'uurumarraa Araarsaa Mardaasaa nama barumsa hin qabnee fi ga'umsa hogganummaa hin qabnedha. Itti gaafatamaan godina addaa ture akkasumas yeroo godina Shawaa Bahaa bulchaa turetti yakka ajjeechaa saamichaa fi gudeeddii hedduu Oromoo irratti nama raawwatedha. Ajjeechaa Salamuun Taaddasaa dhiheenya magaalaa Burraayyutti raawwatame kan duuba jiru Komishinar Araarsaa Mardaasaa akka ta'e shakkii tokko malee beekamee jiraachuu iccitiin odeeffannoo argannee ni mul'isa. Egaa nama kana yeroo ammaa muudan Araarsaa Mardaasaa nama hamaadha. Quuqamaa fi sabboonummaa waan qabuuf fakkeessa. Garuu faallaa kanaatiin yeroo adda addaatti gooticha Oromoo abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaa irratti yaalii ajjeechaa raawwataa ture har'as raawwachaa jira. Araarsaa Mardaasaa fi fakkaattonni isaa nama shakkii tokko malee ajaja Abiyyii fudhatanii Dinquu Dayyaasaa fi abbaa duulaa miidhuuf ramadanidha jedha odeeffannoon iccitii nu dhaqqabe. Yeroo ammaas akkasuma miidiyaalee irraa
akkuma argaa jirtan qabeenya arjaa Oromoo dinquu dayyaas laamshessuuf itti yaadanii ta'e jedhaniin hoteela riizortii Soodaree saamsanii cufanii jiru. Saamsamuun riizortii Soodaree mootummaa naannoo Oromiyaatiin haa raawwatamu malee ajajni mootummaa federaalaa irraa akka itti dabre keessa beektonni ifa godhaniiti jiru. Kunis immoo dhiibbaa siyaasaa fi aggaammii qora qalbii arjaa Oromoo dinquu dayyaasaa birraati irratti aggaamameedha. Ajaja kana fudhatanii sosso'aa warri jiran immoo garee araarsaa Mardaasaa fi Shimallis Abdiisaatiin kaayyoon bilxiginnaam tiim lammaa balleessuudha. Tiim lammaa balleessuuf immoo obbo Dinquu Dayyaasaa diinagdeedhaan dadhabsiisuun kaayyoo isaanii tan duraati. Kaayyoo isaanii kana milkeessuuf immoo hoteela riizortii Soodaree keessatti hidhattoonni mootummaa yeroo garaagaraatti seenanii namoota tumuu kaan immoo ukkaamsanii hidhuu fi ajjeesuun dararaa raawwachaa turan. Namni isaan gaafatu hin jiru. Kanas duuba dhaabbatee kan raawwatu Komishinar Araarsaa Mardaasaati. Akkuma armaan olitti ibsameen qabsaa fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e murteessaa dhugaa mooraa Soodaree keessatti osoo inni hojiirra jiru ajjeesan. Konkolaataan halluu gurraachaa konkolaataa obbo Dinquu Dayyaas itti fakkaachuun qabeenya nama biraam konkolaataa namoota 5 fe'ee deemutti rasaasa roobsuun lubbuu nama 2 galaafatanii jiru. Uummanni Oromoo dhugaa kana hunda gurraa qaba kan dhagahinis yoo jiraate dhagahuu qaba. Kan daawwachaa jirtan qophii furguggeeti. Qophiin furguggee ammas akkuma itti fufetti jira. Kaayyoo wareegamtoota bishaanitti naquun dhugaa uummata Oromoo awwaaluun foollee fi qeerroo Oromoo hidhuu fi ajjeesuun akkasumas gaafiiwwan mirgaa uummanni Oromoo gaafate ukkaamsanii irra dabruun dhaabbachuu qaba jechuun yeroo garaagaraatti dureessi Oromoo obbo Dinquu Dayyaas qondaaltota mootummaa waliin walitti bu'aa akka turan namoonni tiiqinsaan beekan ni dubbatu. Sabboonummaa fi tola ooltummaan gooticha Oromoo Dinquu Dayyaas waan lakkaa'amee dhumu miti. Seenaan Dinquu Dayyaasaa wayita ammaa dookumentarii adda addaatiin ifoomee jira. Bu'aa bahiin abbaan duulaa Oromoo Dinquu Dayyaas keessa dabreef qabsoo hidhannoo irraa hanga qabsoo karaa nagaatti hifadhe dadhabee osoo hin jedhin uummata isaasiif qabsaa'aa ture galmeen seenaa bilbiluu jalqabdee jirti. Kanaaf Dinquun nama akkamiin akka ta'e dookumentarii OBS fi gullallee ilaaluun barachuu dandeessu. Xumura irratti tola ooltummaa Dinquu Dayyaas keessaa waan irra dabruun natti ulfaate tokko isinitti himeetan qophii teenya furguggee har'aam goolabam. Dinquu Dayyaas hawaasa horsiisee bulaa Karrayyuum aanaa Fantaallee jiraatu kan baroota hedduuf dagatamee tureef tola ooltummaa guddaa oole. Barattoota kumaatamaan kaffaltii malee bilisaan barsiisee eebbisiisaa ture. Har'as barsiisaa jira. Barsiisuu qofaa miti barattoota kanneen iddoo jireenyaa mijeessee fi akka isaan gadadoo jireenyaa keessatti hin kufne utubee jiraachisa. Kan eebbifame immoo ofuma isaatiif hojii Ramadaan maatii barattootaas deemee jajjabeessa. Kanas waan viidiyoodhaan deeggarame ilaallee walitti deebina. Galatooma saba koo isin hedduutti ayyaana irreechaa bara 2008 kana kabajuudha carraa argachuu kiyyaa Waaqayyoo fi galata guddaan galchuu barbaadaa jechaadha. Asitti akka kabajjan godhuudhaaf yaalii amata bal'aa goonaa turre kunis nu milkaa'ee har'a namni 1000 lakkaa'amu kun irreecha kana irratti argamuun aadaan Oromoodhaa mul'achuun galata guddaa fi gammachuun natti dhagaamee asumaan dabarsuun barbaada. Barana baga waliin nugee baga waliin gammanne baga gammaddan hundi keechanuu ijoollee keechan gara mana barumsaatitti ergaa kan humna hin qabne yuunivarsiitii Rift Valley'dhaa isiniif natsaa barsiisaa warra yuunivarsiitii galtan immoo jabaadhaa baradhaa biyya keechan
kabachiisa biitti oromiyaa naannoon karrayyuu guddaa isinirraa eegama tokkummaan keenya kana keessatti qabadha tokko yaa ta'an walaa gorsinu beekaa keenya dhagaa walta'a wallaalaa keechan gorfadha tokkummaadha murteessanii tokkummaa hoo taatanii jiruun keenya hin geeddarama yoo tokko ta'uu dadhabnee tokko gamana hannu gottatu tokko gamana hannu gottatu ta'e rakkina ta'a isinin qarqaaraa jabaadhaa duuba keechaniin jira naa jabaadhaa isinin jedha kanuma galatooma warra qabeenya leerbi nuu dubbise kuno gabbar engaddarra gargaarsa nuu kennani fooyyanne inuu arganne gaadu midhaan adda addaa nuu kennani inuu tunu galata rabbiiti ganna badanaa roobne bara engaddaa roobne ganni badanaa roobne lafti dhiphatte rabbillee nu haa gargaaru rabbi gaa kadhattuu nun godhini gargaarsa warra qabeenyaa kanaan gargaarsa dinquun farachi nu hojjetan nama ufii qabaatuun kanaaf dawaadha nama ufii qabaatuun naatee qabaatu wallaalarrallee nama beekuun nama baasa beelarrallee nama qabuun nama baasa ammallee gaa rabbii wajjin ammallee qalbiin teenya garuma keessan eege rabbi isallee haa kennu ammallee rabbi isaa guddisa ka duraan caala ammallee rabbi isaa gargaaru ammallee rabbi isaa guddisa nullee waree isaa numa dhageenya nu gammachiisa jechi isallee nutti bareeda nu gammachiisa. Gargaarsa obbo Dinquun uummata keenya kanaaf godhe kanarratti baay'ee guddaa na gammachiisa. Namni kanaa namaa dhalachuunu waaqa galanne haa ga'u jechuun barbaada lateeffachuu. Maaliif namni akkanatti nama ifiitti yaadu ijoollee teenya amma tana dura ijoollee teenya tabarattoota illee waan barattuun dhabde tana durallee anillee ijoollee baay'een kara isaanitti fide nu gargaaran. Namni akkanatti immoo saba ifii quuqamee gargaaru kun ani wama godhuun dhabe malee nan galateeffadha. Isallee rabbi isaa haa tolu nama moolamee isaati akkanatti quuqamu kana namni akkanaa bakka nama tokko tokko taate malee argamu namni akkanaa kun namni saba ifiitii quuqamu namni lammii ifiitii quuqamu namni akka isaanii kun eessattuun argamu. Yeroo beelaf hongin hammaatummoo gargaarsa midhaan nyaataa fi zayitaam guutuu Oromiyaa keessatti raabsuun rabbii gadittiin lubbuu harka qalleeyyii Oromootaa tiksaam. Arjaan Oromoo Dinquu Dayyaasaam qabeenya keenya malee takka qabeenya koo je'eem hin beekum. Qabeenyi obbo Dinquu Dayyaas qabeenya rakkataa Oromootiin. Qabeenya aartistootam Oromootiin. Qabeenya barattootam Oromootiin. Qabeenya dhukkubsataam Oromootiin. Qabeenya horsisee bulaam Oromootiin. Qabeenya qotee bulaam Oromootiin. Kanaaf uummanni Oromoo qabeenyi arjaa Oromoo Dinquu Dayyaasaa qabeenya Oromoo cufaa tahuu beektaniin shiraa fi damni kallattii garaagaraatiin qondaaltota mootummaatiin dureessa Oromoo Dinquu Dayyaasaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf yeroo murteessaa kanatti sabni bal'aan Oromoo sagalee tahuun dirqama Oromummaa bahuu akka qabnu waamichi dhihaatee jira. Uummanni Oromoo bakka bakkaa kan foollee yaamne nama 1,200 kan yaamne biyyarraa naannoo irraa kafanaan itti uusne kun namoota isin hooggan immoo nama 40 yaamnee jirra isaanis galatoomaa jennaan argamanii jiran isaanuma kan abbaa qabeenyaa kan godhuu dandeenyu yeroodha amma kan godhuu dandeenyu kana itti qabsoofne irratti duuna isin irratti duuna qabeenyi kiyya qabeenya keechan. Xumurarrattim abbootiin gadaam abbootiin amantii fi aanga'oonni mootummaa Oromummaan isin dhukkubsum aggaammi fi sakaallaam obbo Dinquu Dayyaasa irratti raawwatamaa jiru kanam karaa nagayaatiin furuuf tattaaffii guddaa akka gootan gamanumaan isinii dhaamnam. Nama rakkataa gargaaru nama dhugaaf dhugaan sabaaf dhaabbate nama harka qalleeyyii tiksum rabbi tiksaam arjaa Oromoo Dinquu Dayyaas rabbi haa tiksu jennam. Tole kabajamtoota fi daawwattoota BBS qophiin keenya furguggee har'aa kanan gammaatti raawwachaa turtanidha. Anis qopheessee qophii kan isiniif dhiyeesse Muhammad Fantaalletiin gama ogummaa kaameraa fi gulaallii suur sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture yeroo gaarii qabaadha.
dirra kaleessa kalambaa dirra kaleessa ragaasitu ta'e jarrabbaa wallaalame kunoo nutti ka'e yoo rakkoon qabdee rakkate dirri yoo rakkoon qabdee rakkate dirri ittuu cima malee kardhallee hambaartu nu mormaa jarri kalee yoo garaan obsee dadhabe maayii yoo garaan obsee dadhabe maayii dubbiin ifa baha mafsanyiin abbaan qabne abbaan nutti ta'a amma saafintiin irratti faarsu ammoo kaanintiin irratti faarsu hafteen jara kalee kardhallee iyyaa jira gulguun nama kalee garaa fi baraan baraan lakkoofnu garaa fi baraan baraan lakkoofnu lakkoofsi nu gahee numatu waliin morma silaa orma ta'e kan garaa baraa baruma beeka kan garaa baraa baruma beeka baruu bira gahee kan lammii wal nyaatu nu dhibee farra ta'e lammii rakkatee beelatti